hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaawwan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee dib jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduratti kana karoora diidee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan kan jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhuga balbaa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkasumas gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuuti significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiranitti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhibba hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaamee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee
dandeettii isaa guddifatee qoree dubare isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu qoree dubare isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti eeyyaan dhaan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaaneen hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten, never threaten Oromos. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya erga beeyuu kaafaa keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchinnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asirraa qabu, komii duubarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffamu. Waliin mari'atu hin sirreeffamu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa Wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Anuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ijoollee isaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii irratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru ammas hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isuu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jechuun akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmaa odaa wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennudha. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansi jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitee isaa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidni hooggansa kanatti fidni qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf
tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo kollektiiv liidarshiippiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Gujii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa ogomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa balbaa miti. Aturuus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko acknowledge godhuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant. Kun significantiidha jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjiraa wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan duratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjiraa wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhibba hin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjeta jechuudha. Wanni fudhatame koleetii iyaan kana dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin dhiibna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginaa abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asirraa qabu, komii durumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni adeeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatti godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufu sirraa mura. Maallaqa wallagga irraa dhufu sirraa mura. Muutu muri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee haga kennu malee. Kanumaan dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaalatooma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
yaada xiqqoo isin dabalaaf masaan bal'isu. Walla geeffan. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin filannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni boona jechuudha. Gaafiin obboleessii hojii irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa ogomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaarmaa ture. Dhuga balbaa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkasumas gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuuti significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirutti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti wal hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate masaa itti hawwatu qoree jiru isaa akkasii irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame qoletii eeyyaan dhaan dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromos. Never. Yo kana gootan malee an mataa kiyya. Erga beeyuu kaafaa oo keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona. Dibbit jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchina abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu rakau, kami macam rakau, kami bujur rakau, kami boran rakau, kita gepan. Wali marian, hisir gepan. Wan anje de buat temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, wala kan aske sabas, jenam situ bayar male, bujur bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ada orang yang mengitu, wali nahasu, jadi akan aku ramadu. Karena gotu male malaka anak ke ramu seramu. Kalau malaka wala ke ramu seramu. Mutu muri male jarme Oromo compromise ingom. Diga na male harga ke male. Anu mana ya? Koni jira. Koni kapte hinna ke panna. Kore igule sarga te male na. Kore jira uji pura te male na. Koni kapte nuti esa numpalma isini palmina. Boleh sih kalau bujiti, si orang kita bujiti dalam sah. Hagam tak akan iya tu rebel kami ti. Hagam tak akan iya tu rebujita. Karena di nulle numpage sini. Orang kawa bakawa buji bakawa arsi ingoli ni. Karena wali kam somna hangki najiru. Amma wajan ni irul bepanna. Hangki najiru inti kutangan rinja galadum. Yaadu mati ko sini jagale ni yaada ko sini ndama na masam baliso wala kepan to jadi bamai to ummata kay jitut aka wal barat aka wal umat aka wal aman aka daranci uratu jadi to zarka ummata kun harora babanne party police sadarka daddat karo jata de ura hokan sege to jata malu fet gabi lay anis kana dalu haniti Kalamata jarno to jibut wanda ko bakalan kasan jarno Oromo tokko dekama tokko dong kaban garu walu banna wali tumsu wali birmachu cimura kam aku magar tadi jarno daw jin khale soli semer adami semua Oromo wajib nui dammade wali galte memorandum of understanding malatte sine tum sawalo tik dilano seno kopiratu tum si kayaknya tuh Nui dari warga ke cilam te batus onne kayaknya ke rubya bawang to ko wali jirra itu gara dulu itu tokko jenne arke sin do sin hoji wo tokko thane dik jenne ibne korrit na buayo tokko thane to kumma dangara bundurat wal thane karo jemba isan ko sonten ka saw to Oromo bi badda di ke sa ala jiranis ka bawo kandan do bitamate tumse wali gale niyoja daga mudurat kana tarora detail bulanne kan demu ta sadarka sadappa tokens ummata yeera sadarka dharma hoggans jarmoon wal tu bari hoggans jarma ko ke tu walu wachu bani wal jaalatu